الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في جلة متوتا في كبجم توتا يوتيوب شانال كيا منور عبدو حسين. أكم جرتو نجادا فيادا على مني أيين أنس نجاكي يا الحمد والشكر لله ألف مرة فارون كربيتي كان هرانو الحمد لله رب العالمين. yeroo baay'ee wanti itti na beektan nashiidaadha. Nashiidaa amma gara 4-5-6 wanta akkasii gahee hin jira. Inshaallah gara fuulduraatti deemnaa ganaa nashiidaa baay'ee hojjennaa. Hojiiwwan adda addaa da'waa qur'aanaa hanga humna keenya waliif dhaamuu irraa hin hifannu, waliif dhaamaas deemna inshaallah. Kanumaanuu ammas hojii haaraa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hojiin sunis baay'ee hojii gaariidha. Hojiin bareechinu jedhee yaadudha waan ta'eef isinis subscribe, like, share gochuudhaan na jajjabeessuu fi akka hin daganne Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaaf jecha yaa hawaasa kiyyaa hojiin amma hojjedhe irratti dhihootti inshaallah yoo Rabbiin jedhee hojii sana hojjedheef ta'e isin biraan hin gaha jedhee tan yaada Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haa gargaaru isiniin jecha. Gara waan hin qabadhe isin dhufaa jiru irraa xiqqishuun isin haa dhageessisu. Kufaati miti har'a rakkachuuni garaa murannuu kennaadha rahmaani hedduu jabaataa nama waan gaafachuuni harka keenya rabbiin jala hin godhiini fadlii keetinii akka saxaabotaa ammas taabicoota diinii kee baatataa lubbuu isaanii laataa duniyaas qabataa nuuf kenni sabataa duniyaas qabataa nuuf kenni sabataa hunduu ni darbaaf dabaree eegaa alhamdulillah ni qabnaa nagaa ilaaluu beeknee erga jannamne jiruun duniyaa eenyuuf hin bunne jiruun duniyaa eenyuuf hin bunne.